Boqonnaa sadii hidhaa fi godaansa qabsaa'ota Oromoo. Duraan Oromoon biyyoota ollaayyuu hin dhaqu ture. Biyyi ormaa akka jiru warra dhufutu Oromootti hima ture. Oromoonni biyya ormaa dhaqan barattoota qubaan lakkaawaman duwwaa turan. Qabsoon bilisummaa Oromoo hidhaa fi biyya ofii lakkisanii biyyoota ormaatti baqachuun wal barsiifte. Godaansi duraa baadiyyaarraa magaalaatti, magaalaarraas gara dirree qabsootti ture. Kan biyyoota alaatti ba'uus itti aane. Biyyoota alaarraa deebi'anii dirree seenuunis itti fufe. Hogganoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo keessaa yeroo walitti dhiyoo fi karaa adda addaatiin Jaallan Bariisoo Waabee, Baaroo Tumsaa, Mo'ee Abdoo, Leencoo Lataa, Abrahaam Lataa fi Gadaa Gammadaa godina baha Oromiyaatti bahan. Jaallan Xahaa Abdii, Qaxalee Waaqjiraa fi Dr. Taaddasee Eebbaa walduraa duubaan Sudaanitti bahan. Isaan sadan baroota dheeraa qabsoo keessaa dhimmoota haajaa biyya alaa fi waldaa gargaarsa Oromoo ooraa geggeessuu irratti waliin hojjetanii bu'aa boonsaa dhaabichaa fi qabsichaafis argamsiisaniiru. Jaaldiimaan Oggoo barnootaaf biyya alaatti ba'ee achumaan hafe. Miseensonni koree gidduu kanneen dirree bahaatti bahan Jaallan Abbaa Xiiqiin Sarmuu, Yiggazuu Bantii, Galaasaa Dilboo fi Goota Bobbaas Bultum, Jaallan Jaarraa Abbaa Gadaa fi Mul'is Gadaa kanneen duraanuu dirree turan wajjin jechuudha. Jaallan Shorroo Gammachuu, Kabbadee Damisee fi Dajaneen Awaash Arbaa yookiin Kooraatti bara 1979 keessa godina ba'aa Asabootirraa hojii Finfinneetti ergamanii utuu deebi'anii humna bira utuun ga'iin harka diinaa bu'an. Nama silaa isaan simachuuf achitti eegaa ture kan Badhaasoo jedhamutu gantuutti jijjiiramee qabsiise. Birriin 51,000 qorichaa fi makiinaan ittiin deeman diinaan irraa fudhatame. Jaaldamisee yookiin waleensuun Jaallan Mu'ee faa wajjin hidhaa buufamee ajjeefame. Jaalmo'ee Abdoo wal hubannoo dhaba miseensota dhaabaa Finfinnee gidduutti dhalatte furuuf dirree irraa deebi'ee dhaqe. Geggeessitoonni hojii jaarmaa lafa jalaa biyya keessaa yeroo sanii Jaallan Mulgeetaa Moosisaa fi Nagarii Fayisaa fa'aa turan. Akkatti hojicha geggeessan irratti yaada adda addaa qabaatanii fixatuu hanqatan. Muheen yeroon fixatee dirreetti deebi'uu hin dandeenye. Tarrisni maqaa miseensota dhaabaa hedduun argamee harka diinaa bu'e. Dargiin utuu yeroon balleessin warra maqaa argate guuree hidhuutti bobba'e. Kanneen hiraarfamanii warra waliin hojjetaa turan himanillee jiraachuu akka noolletti shakkama. Warri haala sanaa fi akka sanaatti bara 1979 fi 1980 keessa maqaa qabsoon qabamanii hidhaman 100 caalan keessaa hangi tokko Maartaa yookiin Kuwee Kumsaa, Addisee Gannatii, Xilaayee Tolasaa, Naayimaat Isaa, Dammaqech Baqqalee, Zagayyee Asfaw, Ibsaa Guutamaa, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Ahmed Huseen, Mo'ee Abdoo, Damisee Kabbadee, Nagarii Fayyisaa, Gazzaanyi Kaasahuun, Isheetuu Lataa, Haayiluu Daargee, Gannatii Dheeressaa, Daanyee Baayisaa, Dajanee Damisee, Abbiyyuu Galataa, Mokonnin Galaan, Kabbadee Damisee, Mulugeetaa Moosisaa, Shorroo Gammachuu, Walda Yohaannis Hundee, Daanyee Baayisaa, Yiggazuu Waaqee, Abarraa Tolaa, Daani'eel Dafaa, Lammaa Warqee, Lammeessaa Booruu, Fiqiruu Kabbadaa fa'a. Odeeffannoo kana kan kenne Shorroo Gammachuu kan akka hidhaa baheen dirree qabsootti qajeeledha. Inni ragaa wajjin akka olitti ibsametti qabame akka tasaatti baraaramee lubbuun hafe. Jaallan Gannatii Dheeressaa, Gabbisaa Lammeessaa fi Biyyaa Abbaa Jabalfaan kaan dura bahan. Sababuma qabsoo Oromoon yeroos kanneen qabamanii qorannoo booda hidhaa yeroo gabaabduu booda lakkifaman hedduudha. Irra guddaan warra maqootiin isaanii walitti tarreeffame kanneen himannaan cimaan irratti dhiyaatee fi waggoota 10 ol hidhamanidha. Akka adda bilisummaa Oromoo fi Icaatitti icciitiidhaan wixinee Bahibirasab Inistituut jedhamu kan dargiin baasee xiinxalanii yookiin yaada irratti kennatanii akka deebisaniif isaanitti ergamee ture. Sana koreetti tolfatanii hiratanii irratti hojjetaa utuu jiranii walshakkiin uumamtee yaadni isaanii adda adda gore. Waldhabbiin xixinnoon mata mataa fi kitaabbeen Jaalabiyyuu Galataas baduun walitti dabalamee walshakkiin gidduu isaaniitti uumamuun murna lamatti bahanii waliin oodan. Waldhabbii hundee qabu waan hin turiniif irraanfatanii wal jaalalaan jiraatan. Jaallan bara sana hidhaman haala hamaa fi jibbisiisaa keessatti waggoota 10 wal hiraarfamanii gariin qaamaa hir'atanii lubbuun bahan. Kanneen lubbuun hafuuf carraa hin argatiin Jaallan Mo'ee Abdoo, Yiggazuu Waaqee, Kabbadee Damisee fi Gazzaanyi Kaasahuun turan. Gaafa guyyaa 10 ji'a kurnaffaa bara 1986 Jaallan isaanii gidduutii baafamanii ajjeefaman. Hawwan keenya miidhaa qaamaa kan irra gahe malee daa'imman manatti dhiisanii hidhaman duraa ergaramuu fi kan duraa du'ellee jiraachuun isaa duwwaa miti sabboontota Oromoo hundaa sammuu dhukkubse. Fakkeenyaaf haala akkasiisan keessatti hirrina eeggannoo fi tajaajilaatiin mucaan Jaal Addisee Gannatii haadha warraa Dr. Fidoo Eebbaa boolla bishaan bokkaa mana maraggiif cibsan keessaa fattee qabachuuf utuu abbaluu kufee du'e.
maqaan isaa Meelbaa jedhama. Dr. Taaddasee Eebbaa kitaaba Oromiyaa kan barreesse Gadaa Meelbaatii kan jedheef yaadannoo mucaa haala suukkanneessaan dhabnee akka ta'uu yaadee fakkaata. Dr. Fidoon yookiin Dr. Taaddaseen qabsoof ba'uu dura ofiifuu hidhamee ture. Utuu hin baane ta'ees deebi'ee akka hidhamu ifaa ture. Wanti maatii Doktoree mudate maatii Oromoota hedduus mudateera. Miidhaa gootota keenya kanarra ga'ee fi haala ture kitaaba Jaalibsaa Guutamaa kan Prison of Conscience jedhamu dubbisuudha. Hedduun isaanii ammayyuu waan lubbuun jiraniif barbaadanii odeeffachuun ni danda'ama. Midhaan dura bilchaatu simbiratu nyaataa jedhan. Jaallan kanneen waan dura dammaqanii mirga saba isaaniif falmuuf ka'aniif malee badii wayiitu raawwatanii hin turre. Hidhaan isaaniin jalqabame san duras mata mataadhaan hidhamuun Oromootaa akka ture hin haalamu hanga maatii hundaa kutaa hundaa fi biyya guutuu waliin ga'utti babal'ate. Bara wayyaanee fi PP manootni Oromoonni itti hidhaman guute waajjira mootummaa, manoota barnootaa, kaampilee waraanaa fi manoota namootaatti ugguramuun mudate. Afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'ee jedhanii isaanumtu ragaa bahan. Hidhaa keessatti hiraarsan, gad baasanii rashanuun, dhukkubaa fi agabsuudhaan adabuun, summii nyaachisuu fi bineensa nyaachisuun jumulaadhaan akka dhuman godhame. Harkaa fi miillarraa ciranii naaffisan. Ari'amuu fi hidhaan Oromoo mudate ijoollee, haawwan, maanguddoota, miseensaa fi hoogganootatti addan ba'u. Hundatu hidhame, hundatu ajjeefame. Hooggana bantii adda bilisummaa Oromoo yookiin Hayyuu Duree Daawud Ibsaa dabalatee kanneen qabsoo karaa nagaaf carraa kennan utuu nafiin qabsaa'uu miti jiraachuuyyuu dhorkamanii hidhaatti guuraman. Kan miseensotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo mudate kun miseensotaa fi hoogganoota Koongireensii Federaalawaa Oromoos mudateera. Diinni Oromoo irraa sodaa guddaa waan qabuuf miseensota adda bilisummaa Oromoo duwwaatu hin taane nama Oromoo ta'e hunda shakkuudhaan qabee hidhuu fi hiraarsuu jalqabnaan godaansi miseensota adda bilisummaa Oromootiin jalqabame Oromoo wal ga'e. Dirqamnaan lubbuu baafachuuf baqachuu fi godaanuu jalqabe. Jaallatamus jibbamus yommuu baqatanii biyyaa bahan biyya ollaa dhihaatutti qajeelan. Olloonni Oromiyaa, Somaaliyaa, Somaalilaand, Jibuutii, Sudaanii fi Keeniyaadha. Adda bilisummaa Oromoo isaan hunda wajjin hariiroo firummaa uummachuuf guddoo yaale. Beekamtiin xinnoon yeroo tokko tokko argamus irra guddaatti biyya isaanii keessatti dhoksaan jiraatamaa fi hojjetamaa ture. Kunis kan ta'uuf dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa jalaa bahuu dadhabuu isaaniiti. Olloota keessaan darbuun biyyoota Yemanii, Misraa, Yugaandaa, Saawud Arabiyaa, Yemanii fi Liibiyaa seenuun Oromoonni jireenya hadhaawaa himamee hin dhumne arganiiru. Biyyoota kanneen hundatti Oromoon dhiiraa fi dubartiin baqateera. Baqattoota Oromoo qabanii mootummaa Itoophiyaatti dabarsanii kennan. Ni hidhan. Badii malee harka hidhanii magaalaa keessa oofuudhaan horiirraa guurrataniiru. Shiftoonni karaatti qalanii kaleefaarraa baafatan. Biyyoota fagootti darbuuf galaanatti dhuman. Warra isaan biyyatti deebisan mootummaan Itoophiyaa iraarsuu bira darbee ajjeese. Hidhaa umrii guutuutiin adabe. Kanaaf ragaan qabatamaan Keeniyaa keessaa qabamanii mootummaa Itoophiyaatti dabarfamanii kennamuudhaan hidhaa keessatti kan ajjeefame Tasfaa'uun Camadaa hidhaatti hiraarsuu fi mirga wal'aansaa dhorkachuudhaan akkasumas Masfin Abbabaa kan Tasfaa'uun wajjin qabamee fi Jaatanii Kunnoofaa kanneen hidhaan umrii guutuu irratti murtaa'edha. Godaansi sadarkaa xinnaatti jalqabame sun har'a Oromoon biyya abbaa isaatti jiraachuu dadhabuudhaan addunyaa guutuurra faca'ee argama. Balaa keessa balachuun jira jedhama. Maanguddoo olloota isaanii caalaa lafa qabantu Dambidoolloo ture. Bara warraaqsaasan ijoolleen fiwudaalaa jetteetti kaanaan baqatanii Finfinneetti galan. Ijoolleen na dhiittee Finfinneetti na buuftee utuunaaf lammeessiteetti ta'ee biyya faranjii na buufti ture jedhan. Dhugaa biyya faranjiis hojjetan malee badhaadhinni waaqaa hin roobu. Har'a Oromoon biyyoota ormaa keessa miliyoonotaan jira. Baratanii hojjetanii of danda'uu bira kutanii firoota biyyatti hafaniifis horii erguun isaanii ni galateeffachiisa. Qabsoo bilisummaaf biyyatti godhamuufis dirmannaa olaanaa godhaa jiru. Akkuma Jaal Bariisoo Waabee kubbaan haguma lafatti rukutan ol kaatii Oromoonis haguma roorroon itti jabaattu qabsoo isaa finiinsaa jedhee turetti roorroon qabsoo dhalcha. Qabsoon bilisummaa fida. Oromoon ajjeechaa hidhaa fi biyyaa ari'atamuuf harka kennee diinaaf jilbeeffataa hin jiru. Ilmaan Oromoo bifa fedheenuu qabsoo bilisummaa sabichaaf wareega baasan hundaaf galataa fi kabajaatu mala. Kutaa ittaanuu boqonnaa afuraffaan itti fufna. Barreessaan Jaal Dhugaasaa Bakakkoo kan seenesse Biqilaa Manuutii ammaaf kanuma. Nagaan.